utti jirtanii galeera qophii keenyaarraan hojjettoonni warshaa Eastern Industrial Zone haala koronaaf nu saaxilu keessa jirraa jechuu Awan akkasitti biyya kana sagalachi kan godhan jiru tokkoffaa shiiftiidhaan hojjetatutti wanni isaan uffatan kophaatti kan ta'ee fi walitti shiganii rafan jiran. Baqataa Itoophiyaa Moozaambikitti baqattoota 64 konteenara keessatti dhuman keessaa lubbuun oole. 78 keessaa 77 dhiira. Dubartiin tokko qofaatu turte. Dubartiin kun osoo dhuma kadhattuu fi dubbattuu achumaan callifte. Hundi dursitee kaduute akka taate nan beeka. Seenaa daa'imman Amboo fi dhiibbaa gaarii miidiyaa hawaasaa. Abbaan gadaa aangoorra jiru yoo du'e baalliin akkatti darbu isin biraan geenya. Angalaanaa Balay nu waliin tura. Magaalaa Dukam Eastern Industrial Zone keessatti ka argamu warshaan uffataa Yongwang jedhamu erga hojjettoota isaa warshichuma keessatti jiraachisuu eegalee torbee lama darbeera. Hojjettoonni warshichaa eenyummaan isaanii akka hin ibsamne BBC gaafatanii akka himanitti haalli warshicha keessatti itti jiraachaa jiran dhibee kanaaf kan isaan saaxilu ta'uu komatu. Aangawoonni hojjettoonni warshaa kana keessa yoo jiraatan irra saaxilummaan isaanii hir'ataa jenneetii deebii jedhu kennu. Firaafolii Dhugaasa. Magaalaa Dukam Eastern Industrial Zone keessatti kan argamu warshaan uffataa Yongwang jedhamu erga hojjettoota isaa warshicha keessa jiraachisuu eegalee torbee lama darbeera. Warshaan kun ammaan dura yeroo weerarri dhibee COVID-19 Itoophiyaa keessatti mul'atetti hojjettoonni akka mana turan godhee turus dhiyeenya garuu mala haaraan hojjettoota hojiitti deebise. Hojjetaan warshichaa eenyummaa isaa ibsuu hin barbaanne haalli warshichaa keessatti itti jiraachaa jiran dhibee kanaaf nu saaxila jechuun yaaddoo qabu BBCtti himeera. Bakka amma jiraatanitti akkuma nama mana dabaa jirutti toora gallee rafnaa kan jedhu dargaggoon kun kutaa isaa keessa firaashii 12 irra nama 20 hanga 24 ta'anii akka rafan dubbateera. Haala ammatti jiraachaa jirruun waluma keessa yaa'aa oollee bulla waan ta'eef dhibee COVID-19f ni saaxilamna jechuun dargaggoon kun ni hima. Ammatti hojjettoonni mooraa warshichaa keessa jiraatan hanga 150 akka ta'anis ni hima. Hojjettoonni dubartootaa fi dhiiraa mooricha keessa bakka adda addaa jiraatanis haalli qabiinsaa garuu lamaaniifuu saaxilamummaa guddaa kan qabu ta'us ni hima. Gama biraatiinis erga warshaa kana keessa jiraachuu eegalanii sa'aatii dheeraaf akka hojjetan kan himan hojjettoonni kun gama nyaataatiinis miidhaan nurra gahaa jira jedhu. Dhimma kana irratti kan dubbisne warshichatti itti gaafataman bulchiinsa humna namaa warshichi kan kana godhe hojjettoonni warshaa kana keessa yoo jiraatan vaayirasii kanaaf saaxilamuun isaanii ni hir'ata jenneetii jedhu. Akkaataa qabiinsaa irratti komii hojjettoonni dhiyeessan garuu dhugaa miti jedhaniiru. Awan akkasitti biyya kana sagalachi kan godhan jiru tokkoffaa shiiftiidhaan hojjetatutti wanni isaan uffatan kophaatti kan ta'ee fi walitti shiganii rafan jiran. Inni lammataa immoo cheekii jechuun yeroo hunda naannoo ho'atanii sa'aatii yeroo sadii goona. Yeroo sadii haga ammatti wanni akkasii waan quunname hin jiru. Yaadota wal faalleessoo kana lamaan gidduutti hojjettoonni kunneen warshicha keessa jiraachuu itti fufaniiru. Gadaa Jimmaa barootaaf adda citee ture deebisanii ijaaruun abbaa gadaa ta'uun mudamanii ka turan abbaa Diggaa Abbaa Duulaa dhibee isaan mudateen caamsaa tokko bara 2012 du'aan boqotaniiru. Ofii sirna gadaa keessatti abbaan gadaa aangoorra jiru yoo du'e aangoon akkamitti darba? Zalaalam Taaddasaatu dabalee isinitti hima. Caasaa gadaa Maccaa keessaa tokko kan ta'e gadaan Jimmaa kan Odaa Hullee godina Jimmaa aanaa Omoonaa addaatti argama. Akka itti gaafatamaan waajjira aadaa fi turizimii aanichaa obbo Amiin Kamaal jedhanitti Odaan Hullee waggootii 239f adda citee ture. Kan caaseffamni sirna gadaa isaa diriiree hojii jalqabe immoo jalqaba bara kanaatti ture. Gadaa Jimmaa kana deebisanii ijaaruu keessatti namni gahee guddaa bahatanii fi fulbaana 15 bara 2012 ammoo abbaa gadaa Jimmaa ta'uun kan filataman abbaa gadaa Abbaa Diggaa Abbaa Duulaa dhibee isaan mudateen caamsaa tokko bara 2012 du'aan boqotan. Sirna gadaa keessatti namni abbaa gadaa irra jiru yoo du'e yookiis namni abbaa gadaatiif kaadhimamee jiru yoo du'e maaltu ta'a jennee qorataa sirna gadaa kan ta'an Ahab Jaatanii Diidhaa gaafanneerra. Yoo tokko dura kun boqotan kamittaan kaanitti bakka sunitti darba. Yeroo sun gadi hiika lama qaban malee yeroo aduu isaan gadaan qabatinu eegii angeessan. Akkuma geessaniin yookaan aduu gadaa hin qabatinuu gadan jedhin aduu baalliin fuudhinuu isaan boqotanii maffaan sun gadaallee isatti tokko edee jalqaba waan ta'eef gadaa dhaalaa jedhu. Erga gadaa qabate eegii lallabamee abba gadaa jedhanii baalli fuudhee eegii abba gadaa qabate kan boqotanii lammaffaan dhaalu
maqaan gadaa kan duraatiin himanii inni immoo gadaa sun qaalaa jechuudha. Warri gadaa Odaa Hullees abbaa gadaa Jimmaa, abbaa Diggaa, abbaa Doolaa kan tibba kana lubbuun isaanii darbe akkaataa sirna gadaatiin ardaaleen jilaa 8 walitti dhufuun mari'atanii abbaa gadaa haaraan bakka buusu. Dhaggeeffattoota gidduutti immoo odeessaalee gaggabaaboon gurra isin buusa. Qorannoo sa'aatii 24 darban namoota 3,707 irratti taasifameen namoonni 15 koronaa vaayirasiin qabamu ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibse. Kunis lakkoofsa namoota vaayirasichaan qabamanii gara 287tti ol guddiseera. Namoonni 8 Finfinnee, 2 Beenishaangul Gumuz, 1 Affaar, 1 Matammaa kan hafan 3 ammoo Jijjigaarraa qabaman. Weerara koronaa vaayirasiin as baqattoonni 10,000 Itoophiyaatti deebifamaniiru jedhe dhaabbatni baqattootaa idila addunyaa. Baqattoonni kunniin heddumminni isaanii biyyoota giddugala baharraa ka deebi'an ta'uu isaati ejensiin baqattootaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii ka beeksise. Boordiin filannoo Itoophiyaa beekamtii paartilee siyaasaa 27 haqe. Paartileen kun gariin ka ragaa barbaachisuun dhiyeessine, gariin ammoo ka paartilee biroo waliin walitti makamanidha. Mootummaan Eertiraa namoota COVID-19 qabamuun isaanii mirkanaa'ee ture 39 keessaa namni dhumaa yaala argachaa ture bayyanachuu beeksise. Akka gabaasa ministeera fayyaatti namoota vaayirasichaan qabamanii turan 39 hunduu bayyanatanii jiru. Saayintistoonni dhaabbata fayyaa addunyaa waggaa tokko keessatti lammiileen Afrikaa miiliyoona 250 ta'an koronaa vaayirasiidhaan qabamuu danda'u jedhe. Dhaggeeffattoota gabaasaalee nu harkatti hafan birootiin ce'a. Ji'a lama dura godaantota Itoophiyaa hojii barbaacha daangaa biyyootaa qaxxaamuruun gara Afrikaa kibbaa osoo imalanii Mozaambikitti konteenara keessatti dhuman 64 waliin ka turee fi lubbuun oolan maatii isaanii waliin wal arguuf jedhu. Namoota konteenaricha keessa turan keessaa dargaggoon ganna 18 BBC'n dubbise seenaa sukkaneessaa lubbuu ijoollee biyya isaa galaafatee fi inni lubbuun ooluuf itti carroome akkasiin nuu qoode. ስሜን ደጀኔ ደግፋ ይባላለሁ። እድሜ 18 ነው። ከወጣሁት ከደቡብ ክልል ሆሳዕና አካባቢ ሻሸጎ የሚባል ቀበሌ ነው፣ ለዞን ነው። ከዛ ነው የተነሳሁት ወደ ሳውዝ አፍሪካ መንገድ ለመሄድ። Maqaan koo Dajanee Daggafaa jedhama. Umuriin koo 18. Gara Afrikaa kibbaa imaluuf kan bahee naannoo uummattoota kibbaa Hosaa'inaa godina Shaashaggoo jedhamu irraayi. Fulbaana 2 gaafa kamisaa gara Hawaasaa imalle. Achii Moyyaalee galle. Moyyaalee irraa immoo gara Gaamboo, Gaamboo irraa gara Naayiroobii, Naayiroobii irraa gara Moombaasaa daangaa Tanzaaniyaa imalle. Achiin Tanzaaniyaatti ceene. Tanzaaniyaa irraa gara Maalaawii ceene. Maalaawii irraa bakka balaansuu kanneessaan nurra gahee Moozaambiik galle. የሚያሳዝን ነገር ደረሰብን። ከእኛ ደረሰነው ማታ 4 ሰዓት አካባቢ ነው። Galgala balaan kun qaqqabee tilmaamaan naannoo sa'a 4tti namoota 57 gara daandii piistaa tokkotti nu baasan. Achi ammoo ijoollee dabalataa 21 nutti dabalanii 78 ta'an. Konkolaataan ni dhufa jennee osoo eegnu konteeneriin dhufe. Nuti kanaan inni mallu jenne kan baqannes turre. Uleenis qoncooraanis nu dhaananii dirqiin gara konteeneraa nu galchan. Ijoolleen miilli isaanii illee miidhame turan. Gama koon osoon sodaadhuun konteenerichatti gale. Booda hunduu galee osoo kadhannu balballi isaa cufame. Daqiiqaa 15 illee osoo hin imalin konteenericha reebaa turre. Ijoolleen iyyaa turan. 78 keessaa 77 dhiira. Dubartiin tokko qofaatu turte. Osoo lubbuun keessa jiru maal isin humna qabdu miti maaliif hin cabsitan jechaa turte. Haga isheen dubbattu nuti booksiinis miilaanis reebaa turre. Garuu jarriin dhagaan. Konteenerichis nutti ulfaate. Dubartiin kun osoodhuma kadhattuu fi dubbattu achumaan callifte. Hundi dursitee ka duute akka taate nan beeka. Anis yeroo san dadhabaan dhufe. Yeroos ijoolleen lubbuun keessaa bahuuf jedhe dhidhiitachaa turan. Achi anis kufe. Konkolaatichi imalaa bulee sa'a 11 ta'eera natti fakkaata. Yeroon ija banadhu balballi banameera. Samiin natti mul'ate. Achi ammoo miilla koora ijoolleen kukkufanii jiraachuun arge. Ijoolleen lubbuun bahan tokko tokkos jiraachuun arge. Ijoollee miilla kooratti kukkufan narraa kaasaa jedheen gaafadhe.
Ofiifis dadhabaniiru akkuma ta'etti na gargaaran. Konteenara keessa yoo xiqqaate sa'a 6 turreerra. Yeroon ija banadhu tiraafikoonni turan isin warra Itoophiyaatii jechuun nu gaafataa turan. ኢትዮጵያ እያለ ትንሽ ኢትዮጵያ እያለ ያው እየተናገረ ነበር። እሱ ነው የሰማሁት። Erga as dhufee obboleettii koo hangafaaf bilbilee dajaneedha jedhee yoon dubbisu akkan du'etti waan yaadaniif hin amanne naatee bilbilan irratti cufte. Daqiiqa 15 booda deebitee bilbiltee baay'ee gammadde. Maatiin kaanis baay'ee gammadan. Anis lubbuun oolu kootti baay'een gammade. Warra du'an lubbuu isaanii haa maaruun jedha. እግዚአብሔር ማር ብዬ አስባለሁ። Torbee kana keessa dhimmoota miidiyaa hawaasummaa irratti barraa'anii feesbuukiin ifama. Torbee kana keessa dhimmoota miidiyaa hawaasummaa irratti barraa'anii miidiyaaleen hawaasummaa wantoota gaariifis ooluu akka danda'u agarsiistuudha jedhaman keessaa waa'een ijoollee durbaa magaalaa Amboo abbaa haadhaa fi obbolaa isaanii dhabanii isa ijoodha. Waa'een isaanii miidiyaa hawaasummaa irratti erga barraa'ee booddee seenaan isaanii abdiin isaanii haaromeera. Maaltu ta'e? Hirphaa Gammachuutu isinitti hima. Seenaan gaddisiisaan daa'imman kanaas torban darbe dargaggoo Ashee Magarsaa jedhamuun feesbuuk irratti maxxanfame. Achis namoonni kumaatamaan lakkaa'aman maxxansa kana qooddatan. Namoonni biyya keessaaf biyya alaa jiran ijoollee kana gargaaruun abdii toruun dirqama keenyaa ta'uu jedhan. Guyyaa 2 boodas maqaa daa'imman kanaa keessaa kan hangafaa Durbee Ayyaantuu Sirnaatiin herreegni baankii baname. Namni hedduun ijoollee kana gargaaruudhaaf gumaata gochuus eegale. Asheen faas dargaggoota biroo wajjin ta'uudhaan ijoollee kanatti mana ijaaranii rakkoo keessaa baasuudhaaf koree ijaaran. Ayyaantuun seenaa abbaa haadhaa fi obboleessa isheettiin dhabde akkasiin dubbatte. Gaafasi obboleessa koo hin deemini manaa hin bahin jechuun bakka isaa wajjin ba'ee siin bakka yeroo hiriiraa nagaa nyaanni ture addaan kana mataa isaa rukutame innis bal'alame obboleessi kun baay'ee karaa turre amma karaa kun qeeruu sana jalqabee raafachuu sirnamni yeebadha yeroo sun bakka achi Polisi lammi keenya Oromoo guutummaadhaaf wareegame gootaadha. Namni haadhatti abbaas bira namni baay'ee kennu garuu haadha keenya qofa minna. Naashirraa daddabaanee bullee sundeetu nurraa daddabaatee nurraa fagaachanii baay'ee sitti ulfaata. Dargaggoo Ashee Magarsaan akkamiin ijoollee kana bira ga'uu akka danda'es BBCtti himeera. Namoonni kan immoo dhugaatii baay'ee koronaa irratti uummata keenya gargaaruuf keessaa calalaa turre. Calalii kanarratti kanan ijoollee kan arganne rakkinni isaanii baay'ee ulfaataadha. Uummata wayii irratti qabuu qabna jennee yaadne kan sochii kana jalqabne. Seenaa gaddisiisaan ijoollee kanaas miidiyaa hawaasaa irratti erga gadhiifame guyyoota muraasa keessattis hanga deeggarsa walitti qabuun danda'ame dargaggoo Asheen ni dubbata. Gara naannoo qarshii 6,600 dhaqameera. Bulchiinsi magaalaas lafa gaarii balama lafa gaarii nuu kenne kanarra qaqqabneerra. Na baay'ee nama gammachiisa baay'ee natti toleera. Ayyaantuun amma harmeenshii otoo lubbuun jiraattee waan uummanni godheef agarte jettee gaabbiidhaan imimmaan booftus deeggarsa godhameefitti gammaddee galateeffatte. Amma deeggarsa godhametti baay'ee hin gammanna uummata Oromoo waan bukkee dhaabbataniif guddaa galatooma bakka baay'ee gammanneerra. Dhaggeeffattoota qophiin keenya xumurameera. Nagaan tura.